namoota miidiyaan as baasanii araaramuu barbaanna waliin taa'uu barbaanna oromoo waan dhabelle waliin dhabe waan argamelle waliin argame waan maali kun psychology du'e itti bilbiltanii namoota kana isin ammoo jechi keessan sagaleen kiyya bareedaa miti ni beeka itti bilbiltanii si jaalanna si kabanya garuu akkana akkasii miti qabsoon akkasii miti si jaalanna si kabanyaan zamana mililik dabre lola keessa jirta waytiin jaalatte waytiin kabajullee wayta hadafa kee waan barbaadde argatte wanni marii jedhanii miidiyaaf as baayaniif hin jiru miidiyaa as baasanii wanni mariidha marii lafa kaayannaa marii kana haasoynaa jedhan tokko hin jiru amma qabsoodha mariin nu jidduu jiru rasaasa wayta nagahaan biyya gallee nagahaan karaa nagahaatiin kursii jala qabne marii didan waggaa tokkoo fi way eessa jira marii waggaa tokkoo fay ka ummanni namaa beelee ajjeefamee gudeedamee biyyi diigamtu keessatti mariin eessa jira eega balbala finfinnee namni dhufe marii wanni jedhamu tokko ima hin jirre isinii galaa kun tafhamuuna jejidan akkaan isinii gala akkaan isinii gala haasoon ana haasoo kun qabsoon ummata oromoo balbalarra jirti wanni an si jaalannaa si kabanyaa maali jettu marii banan tokkollee hin jiru mariin amma wajjaan nu baasu marii rasaasaati oromoo dhagaa sinima maa ummata oppidiyoo kanatti akkanatti maraatte abu mus'ab jechuun keessan baay'eetu jira sheen walii godha ummata oppidiyoo kana maa akkanatti itti maraatte an siyaasaa addunyaa waan beekuuf dubbii kana isinitti hima falastiinonni tokko eega ingiliz biyya san qabatte dhagaa sinima jijjitan waan oppidiyoo wal fakkaatu sinima eega falastiin israa'eloonni ingiliz fiddee biyya san qabsiiste awwalli israa'el wanni dalayde israa'el falastiinota harkatti deeffachuuf jecha oppidiyoo bitatte dhagaa akkatti najjaate falastiinonni sinima dhagaa oppidiyoo bitatte warra gara warra mana malee sabarraa dantaan qabne warra mallaqa malee sabarraa dantaan qabne isinima dhagaa kana bitatte israa'eloon waytii isin kana bitattee jettu maaltu jira baree kanatti beeytanii jidduma tanatti ummanni israa'eloota mana seene fedhee hayyuu fedhe ajjeesa marwaan albaruutii fa'a yaadadha waggaa 40 hidhaa keessa jira ummanni israa'eloota badhee fedhe seenee nama fedhe gudeeda ummanni israa'eloota abbaa fedheen ajjeesu oppidiyoon mana itti hima bakka inni rafu oppidiyoo itti hima bakka inni waan inni dalagu oppidiyoo itti hima garri inni jiraatuun tokko hin jiru falastiinonni dhagaa sinima gosa takka obboleeyyan falastiinonni obboleeyyan garuu israa'el ummata addaati ummata ufii kanarratti kakaafti jechuu ajjeechaa waan adda addaa yeroo kana falastiinonni maal dalagan ummanni hayyuun ummayyi dachii ufiitiif saba ufiitiif laatu obboleessa keenya taate abbaa fedhe taate ummata oppidiyoo tana haa buqqifnu jedhanii dhukkee itti kaasan magaalaa Gazzaa keessatti jechuudha dhukkee itti kaasan laa dhageetta achi ari'anii Naablisiif Diffatul Garbiyya garana achi galchan jechuudha wanni oppidiyoo jedhamu magaalaa Gazzaa keessatti nafa Israa'el amma seenuu dhiisi lola argitanii gaabdulii lola akkatti deeme lola akkatti jijjiirame argitanii gaabdul istiraatiijii lola akkatti deeme argitanii oppidiyoon dhabamnaan biyyi jijjiiramte magaalaa sun hundi seenuu dhiisi keessaa baqattee yaate jechuudha kanaaf ummanni oppidiyoo kun ummata mariillee beekuu miti yoo ati mari'attee amma bal'inna keessaa baate daqiiqaa takka sirra garagara daqiiqa ijaarame inni ittiin ijaaramettu ijaarama badaadha isinii galaam yoo naan haasoo kun ijaarama badaadha amma ka isiniin jennu ummata kana wajjiin hin mari'annaa gadi teennaa biyyi teennaa haa tasgabboytu mataa keessa isin yaa'in ummanni kun kararraa goree biyyin tasgabboyti biyyi waan takkan taatu biyyi gara takkan deemtu lolli deemee jira ruuhiin namaa baay'eetu galaafatame
كإسين أما هنك أبصوي نجتك كاتوكنا مقاري مرت اسأل أجولتي تأتيك إساق عممت dubartii meeqattu gaara kana keessatti dhalee daa'ima wajjin waraabessi nyaate is'al gaafadhu adda isin beekamtu mee waa isin gaafadhaan oromoo isinuma kana jechuudha mee mootummaa amma gadi ba'e kanaan urgalolli kun Tigraay irratti ka'e waraana meeqattu dhumate hin jedhin takka fil aalam mootummaa ima cal'isee hoggantoota ima cal'iftee ruukii ilma namaa qofa galaafattu kan nama haganattu du'e biganda akkana irraa nama akkanattu du'e jedhee hin himu nama baay'eetu wareegame nama baay'eetu dhabame nama akka chigginyitti lafarraa dhabamsiisanii har'a ammoo uteela keessatti taa'anii nyaatanii bashannanii har'a ammoo hin mari'annaa as koottaa wayita isiniin jedhan si jaalannaa si kabajnaa jettanii itti bilbiltan laa makaana lakum bootaa hin qabdan isin har'a bootaa hin qabdan bootaa marii hin qabdan bootaa marii fixattanii jirtan isin nama ittiin mari'atamuunillee dandayamuu miti ittiinillee mari'atamuu bootaa hin qabdan mootummaa miti dhagaa isinii himaa jajidan warroota asirratti yaatanii olola yaatan waraanni Itoophiyaa waraanni Oromiyaa wallaahi qophaa'ee karaa jalaa goraa jettan laa makaana lakum kijiba yaa'ina hin jiru wanni waraana Oromiyaa jedhamu kubaraanni askaraa gurguddaan addunyaa akka Itoophiyaan kuftu dhibba lafa kaayee jira dhibbarraa dhibba akka mootummaan kun dhabamu dhibbarraa shufuroon asirratti daabboo nyaatanii iyyitan laa makaana lakum hin dandama'ina ummata Oromoo waliin bootaan kenninaa fi ummata Oromoo waliin namoota akkanaa kanaan miidiyaa irratti yaatee nyar jettu tun laa makaana lakum ummatni kubaraani addunyaa dhagaa isinii hima lolli amma mootummaa kanarratti deemaa jiru lola Tigireetii fi lola Oromoo qofaa miti lola aalamaati aalamni mootummaa kana asirratti dhiise jechuun fashale jechuudha istiraatiijii akkaan itti bahee jiru walaa inni gadi bahee ajandaanni isaa gadi bahee abbaan fedhe gadi bahee mootummaan kun achirraa ka'uudha kana wanni jiru wanni lafa kaayamillee kana wanni kaxaxamillee kana isaa ammoo hin galle warra isa jala deemtullee hin galle nuti sammuu keenya shawwadinaa amma sammuu kee ufi keessan hin shawwadinaa sammuu keessatiinillee hin taphatinaa inni waraana Itoophiyaa ka gaara keessatti dhumate kun mootummaa kana kursiirra keessuu dandeessisa hin dandeessisu walaa affaar baate milishiyaan biraa baate ummata qamarussanaa itti waliin lola satalaayitii addunyaatti waliin lola jaartii biraa gadi bahee kan inni kilaashin qush godhu kanaa miti isin akkamitti isin gurshan isin akkamitti isin soban kaleessa wayita maqala irraa qabee ummanni kun daakee balbala Finfinnee dhufu eessa jira waraanni isaanii kun waraanni gugurdaan kun hin jiru isin kufuudha ummanni OPDO kun dhabamuudha dhibbarraa dhibbatti waziyaadaadha kana jala sararaa fudhaa seenaa bis taariin addunyaa ni jijjiira nama jijjiiramuu qabdan isin dhabamuu qabdan jijjiiramuu qabdan isinii gala Oromoo dhagaa isin wallaahi maa adri wanni isiniin jedhaa ooluuf kanaan naagaluu didan asirratti barreessaa baay'ee barreessaa jirtan namni Itoophiyaa jedhamtu tun haga ammaa nagaha jirti nagaa qabdan Itoophiyaan lolli keessa hin jiru Itoophiyaan haga ammaan tuqamne Itoophiyaan kan nama jijjiiramaa jira malee dachiin illee istiraatiijiin illee hundi isii akkuma duritti deemaa jira rakkinni tokko hin jiru Itoophiyaa keessa waytiin rakkinni dhufu wallahi dubbii haqiiqaa isinii hima takijiban qabne Itoophiyaa keessatti waytaa nafxanyaan salphina dhugaa haga ammaan tuqamne nafxanyaan nagaa qabdi hin nyaatti hin dhuyti abbaa feetiin qabdi abbaa feetiniiti Finfinnee kana keessatti ulfi warqii dubartii Tigraay matarraa guuratti jedhan warqii asirraa wallahi dubartii Tigraay nagaa qabdi haga ammallee akkaan hatutti jirti akkaan keessa deemtee hatutti jirti rakkinni hin qabdi Itoophiyaa waytiin isiin dhabamte jedhan Itoophiyaan hin jirtu Itoophiyaan diigamte jedhan yoo hayyoonni Oromoo mana hidhaa keessa jiru rakkinni irra gahe jajjidan kana beekaa jajjidan akkaan rakkinni tokko jararra yoo gahe Itoophiyaan dhabamte wayita akkana isiniin jennu kana
maaltu rakkina namarraan gaasa gaaffiin keessan dhibbarraa dhibbatti dhugaadha. Gaaffiin keessan dhibbarraa dhibbatti dhugaadha. Isinii raffe kun isin gumaa kafaluun beeytan oo'uu malee. Isin dachii hartanii huccuu ciruu malee waa takkan beeytan. Isin dhiiga namaa kafaluun beeytan dhiiga irratti iyyuu malee baqaysitanii jawwaalli isiniin caccaba osoo iyyitan karaan isiniin caccaba. Saayikoloojii akkasiisan rabbi sammuu keessa isinin nayi. Guyyarra hayyoota keenya nu eega. Eenyu shayxaana si eega. Shayxaana si eega. Badee akkanaa kana wanni akkanaa kun dhufee jira wanni kun nu shakkisiisa. Limaadha. Maa ruuhii tana jaalattan isin. Uummanni Oromoo kun ruuhii tana Tigreen dachii ofii bilisoomsitee dachii Amaaraa seentee osoo duutu dhufte. Osoo duutu dachii biraatiif jechuudha. Osoo duutu. Isin ammoo hayyuma tokko nama lamaa sadi hidhameef jecha. Oromoon miliyaana hidhama namni shakkii irraa qabnu nama 3-4 wanni Oromoon iyyituuf kaani ma barreessitan isin. Isin kaanimaa kan qeerroon eessa jira qarreen eessa jira hayyuu keenya rakkina irraan gahe. Kun saayikoloojii aalama irratti uummata du'ee qofa. Haasaya akkanaa kana barreessaaleen barreessinaa jannabaa karatti. Saree duuteen dammaqin jedhinaa. Barreessinaa kana maal barreessuun maal barbaachisa? Maali yaada luuk irra jawwaaluma irratti gadi dhiiftanii hayyuu keenya. Isin waa tiisuun dandeettan jedhe. Boo'ichan dandeettan jedhe. Waa tiisuu yoo dandeettan ammoo isinii madhagaa. Isin wanni tokko qaban waan namni niyyaa hin qabne sammuutti nama oomishuun beeytan. Laal mootummaan kunoo hayyoota kana rakkina irraan gahu niyyaa hin qabu. Isin ammoo barreessaa ooltanii ittiin kakaaftan. Kuni uumama nu qabnu. Isinii himaa Oromoo dhagaa. Yoo dhugaa qabsaayaa taane, yoo dhugaa beekaa taane, yoo dhugaa hayyoota kanaaf dhukkubsan. Dhagaa Oromoon nama miliyoona 60, miliyoona 90, miliyoona kanaa miti. Kaleessa Suudaan. Dhagaa kaleessa Suudaan. Akkanattuu isinii gala maal isinitti himan nama aqlii qabu qofaa ni gala kun dubbiin. Kaleessa Suudaan maddii kennaa. Mootummaa nagahaan oomishatti fonqolchite waraanni itti walii galee. Dhagaa mootummaa nagahaan oomisha walii galanii hamdoog fonqolchite. Itti hoggantoota achi keessa jiru hunda isaa manaa qabdee waraanni yaase. Namni tokkochi manatti hin deebine. Namni tokko siyaasa tana isinii galaami nam tokko hogganaan keenya gannuu haa dhiifamu jettee falmatte abboo. Hogganaan keenya meeqa du'e beeytanii amma adda isaa beeytanii nama du'e hogganaan keenya gannuu haa dhiifamu yookiin hin dhumna karaa mara cufanii badhee mara cufanii rabshaa buusanii ka du'e kaan awwaalachaa kaan gara mustashfaatiif fiigaa qeequrratti baatanii isa aafaan dhagaye gasban anhu waraana san harka isaanii duyda duuba raranii mootummaa ofii hoggana irratti deebisan. Mootummaa ofii fuudhanii hoggana irratti deebisan. Waliigala akkanatti jedhanii kursirra taa'a. Kanaan ala ammoo akka fedhii keessanitti nu bulchitan jedhanii isin maa waa barreessaa ooltan. Isin maa waa barreessaa ooltan. Amma fuudhanii amdoogiin hokmi mana seera irratti deebisanii bulchi jedhanii. Bulchaa jiraa miti bakka isatti deebisanii karaa mara cufanii karaa mara wannaa godhanii nyaata mara idiraa qaamaan shugul rakki zalzalanii laal zalzalanii manatti hin deebine manatti deebitee waa nutti hin barreessin. Manatti deebitanii waan nutti hin barreessina. Hayyoota keessan kabajuu beeytu. Hayyoota keessan wajjin dhaabachuu dandeettanii gadi bayaa akka ilma namatti karaa cufaa falmadhaa karaa isaanii eega gadi baasaa. Yeroo kana sanuu yeroo kana yoo nama taatan eegas ammoo rakkinni tokko yoo jiraate laa samahallaa nutti hin iyyina. Nutti hin iyyina. Barreessaa illee nurraa dhiisaa hin barbaannu barreessaa qiimaa hin qabu barreessaa. Dachii maratti kaanitti barreessanii hayyoonni keenya akkanatti ka'uu hidha hayyoota keenya lubbuu isaanii haa baraaru hayyoota keenya kun hin dalagu. Kun hin dalagu. Qabsoo barbaadanii miti dhugaa Suudaan laala ufumaddii keessan kaleessa laala shabaabaan bahee dubartiin bahee dhiiraan bahee badhee maraan bahee namni kun hogganaa kennaa. Waraana isin qofattu yakka itti argamalee nu yakka ittiin agarree nama nu seeraan asirra kaa'annee yoo buufnellee nutti seeraan buusaa gasban anukum nuttu lafarraa dhumata malee jarri hidhaan taattu jedhanii mana hidhaatii yuun baafne hogganaa goote achi deebiftee badhee isatti. Isin barreessuudha
إذا نمنا تشوفه إذا أشي دبي إذا أشي كرجله أشي دبي وشو أنا قلته وشو مالي قلته بانتي بافته كان بريسو كيسن نمني تقو سنران أجو عالم الدنيا سنران أجو عالم الدنيا سنران أجو سايكولوجي سني تمبرسي تكانت سايكولوجي ورا الضعفاء ورا اللافو سني كلامي أكان سني كلام وإن أنا حاسس أكون أكان سني كلام أبصون أمة أورومو بكني أرجعت برانني أرجعت دي برا دي بتجال سرارا موتوما نتبه لل حاسة سنكسر موتوما نو سرنا سوي أنا جرك أبصو دي مغورا شوين أفريقيا ليه كأو كبني إساتو أجا دولة برا إساتو أجا أفريقيا برا كاتو أفريقيا مالغاتي أفريقيا دو أبيرا دبرتي بكا جيتشا بيرا دبرتي بكا فضاء عالما درغما جرتي مالغوتي إسانا ما في توجين أولكاتينا ما فيتي كان انتحار جرام وفريقو أجرام مالا أفريقيا توكوتشي واني إثيوبيا سيني أبيجين كرسي رتيسي سوفلولو توكو هنجرو هندفولي موتوما عالمي الدنيا اتكاء أفريقيا غراتين كاتي نجابافتي إنك جيرنا أورومو إسنين كلامي حاسوي نها سوكون واني عن إسنين جد من أمتك إن دبين بره واني عن إسنين جد إسن كاتني هيوتا كيسن بافتشون دندي تنجد وان برسينا ديسا هم برسينا ديسا فقودوا مع القائدين دبرتي موجي منتي دجاتا بريسنا إيسا كيمان كابو بريسا هاسا يعني هاسا وكان غرين كيسن وصوبر كيمان كابو هاسو إنك يكون عرين بيكا جيدا سلا دلغة تجيجيرم إسين أما حيوتا تمسو متي ويتوابر ريسيتان كان حيوتا رتك كاسولا yoo namni wayii jiraate itti barreessitanii nama itti barreessitan kun namni sosocho'u jiraate barreessitanii barreessaan sun dalagatti yoo jijjiirame miliyoona barreessaa nama caatiif shiisha irra taa'u irratti waan barreessinaa isa nama osoo hayyuun ganamaa galgala mana hidhatti rakkatu bashannana olii gad deemu irratti waan barreessinaa dhiifadhaa maaltu isin cinqeessin بريسا مالتو سنجيكو حيون نجاها انقبدي نجاها تاجرت إيفتا تاريدا كيسن بريسا كيسن إيس هلفت دور اللي وانقوني فقا وقاتو كويساني دا كيسا تان أر اللي وانقونو فين دندت الربي عالما كفتو وانقونا مالتي بريستان سنا يوتا كينا جتاني مالتي بريستان أما نقرتاني سنقوتا أرسي كيسا في أمي رايات تسبيان يأتشسو مرة لما تاتيف ديماجو إنه تبرئستني سه أنا أجايبنا اتفاقاتي بر استغربت أجايبنا اتفاقاتي سلا سانكان كن جمن جرو ولا جنجرو أرسي ماله midhaan arsii malee wallagga jimma kutaa oromiyaa tokkochi isaan jiru xiqqachuu raayyaan beela'ee jennaan garama arsiiti waan ojoollee ufii nyaachisurraa qabee sangoota buqqiseetti kenna isinummaa maal ta'e mootummaan kun adda qofatti warri arsii ilma keessanii ka hidhame kama oromoo kaamilaa osoo ta'u hidhaa keessa jiru isin sangaa irratti qallabdan raayyaa way taariinni kun isin fokkisee jira akka malee warra sikkoomat mandoo sangama isin dhamnaan sangama isinitti deebi'an kun psychology ummata du'ee qofa ummanni kun afaaniin hiriira baya malee qabeenya ofiin kennu afaaniin hiriira baya mootummaa wajjin dhaabanna jedha malee qabeenya ofiin kennu nuti ummanni arsii وما أدراكم جج أنجر وكان كإسن هم سكا أم أفان كبدو في دجي جلن أول تنجر كبري جلت ها والجنة دبتشو دقني مليون ديكدم جتن كذابة مليون تكنجت نسي كم تدبرتي في كم تدير توجاني سوالله ويتولوا مليون تكوفي ويدجوا في حررتو نسنجاك اللمنا
ruuha haadhaa kennitee ruuha abbaa kennitee qabeenya ofii gadi nayxee ka qabeenya hin qabne laal haga isin qabdan qabeenya hin qabdu wallo beekamaadha walaakin dachii ofii harrarte ojoollee ofii diinatti hin kennine abiyootitti hin kennine du'a karaa sharafa irratti karaa qabsoo irratti jettee gadi qajeelchite ati ammoo ilmaan kee kennaa sangoota kennaa ammallee sangama qallabda mootummaa kufi kana irratti ufaa wayii waan qabuuf sangama qallabda kana amsi an isinii dhaamu sangaa qallabde jaartii ta'e uf jala baafte qallabde dhageessiima qamadii iktaara itti kennite qallabde seena mata'ee sitti deebi'a mootummaan kun biyyan bulchu taariikni kee ammoo yatahaddas kitaaba sirraa barreeffama zamana wallagga daqiiqa soko qabsoo ummata oromoo keessatti sangaa miti re'een takka keessaa baatee mootummaa kanaan kennin parsantii dhibbarraa harki 80 namni mootummaa kana qallabaa ture ummata arsiiti dhiiga ummata kennaa ummata oromoo ummanna sikkoo mandot dhagaa isinii hima ammallee deebitanii sangaa guurtanii marraa mootummaan kufaa jiru irratti illee sangaa qallabna haa ta'u haa nyaattu haa dhuydu garuu seenaa ta'ee sii deebi'a mootummaan yoona achi biyya diigamte tana deebisee ijaaruun jiru yoonu taate malee yoona achi yoo qabsaayaa ummata oromoo kagaara keessatti qilleensaa fi roobaan fixe malee nam tokko ijaaruu hin danda'u yoona achi sangaa kee nyaachiftee nyaachisuu baatte sangaa kee nyaachiftee nyaachisuu baatte kun saayikoloojii dhumatee jiru bayee lolee loluu baate kun dhumatee jiru waan qariiban waan ajaa'ibatti arguuf deemta wallaahi warroonni asirratti baatanii oromoo fakkaattanii hargantanii raayyaaf jettanii ilaa harka akkana goota laal akka waan qabsoo ibidda qabsiisaa keessa jirtanii kijibdootan kijibinaa wallaahi osoo isin kijibdanii jedhan osoo isin mataa kanaan bob jettan jalaa gubbaan dhukkee isinirraa kaafne wallaahi dhukkee adanni isin beekamne maal ummanni akkanaa ummanni akka Itoophiyaa kun wallaahi bil'aalam iqraa taanik ummanni hagana wallaala aalama keessa hin jiru ummanni haga Itoophiyaa kun bil'aalam ummanni hagana ma Itoophiyaa wallaala bil'aalam ما رأيت قط ولا ما قرأت كتب مثل هذه تكان أجرن أمتها هجنا ولا لا أمتها هج إثيوبيا كان أمتها جاهلة جنان جاهل مركب ورد الشجرة تري ولا لهم مرة أفريقيا براشة كيسة رقم واحد نمني ولا لا جتني فتن أمتها هج إثيوبيا كان ما أمني كان أمني واتا كان بين أمني متاني ثاني تشوفا إيري تشوفا دوبرتين تشوفا وني مرتي تشوفا دودان كنا كانوا متي يا تيني يا كم إنما جوبا أمني كنا بو أمني جمين أمني ربين إجت أمي في بلاغون أما بلما يا أكن مت مقال الراك أبدي أمني كن حاجة بلبلا في النيل أفتوتي موتوم ما نكون إما كجباب تيتي تمارك تمتي يا أخي مقال الراك أبدي حاجة بلبلا في النجار الأفتوت أركوما تمتير تيتي والله أجي ستما أجي يا أمة سمون إساني سبحان الله ما أدري برم سيسان برتاني بيكن ناقلوا دي أكمل ناقلوا دي والله وراني توقع الدنيا كان رتي هنديمر سري ده وراني توقع الدنيا كان رتي هنديمر مقالا توقع أبي إيجاسي مقالا سني ديفتا مقالا توقع أبي إيجاسي مقالا سني ديفتا وراني الدنيا كان رتي كم وفر رجال أمالون لله بقتني كيسا بيدين بقتني تدبو حاجة مقال الراك أبي بل فين كانت مقالات كتن دبي فمن وران إثيوبيا كان وجهنا مو عالمات كجبان
haga maqal irraa qabee haga amma fil aalam taarika addunyaa irra jiru waraanni akkanatti deeme takkaan agar maqal irraa qabee haga balbala Finfinneetti waraanni Abiyyoot magaalaa takkan deeffanne magaalaa takkan deeffanne ege kulli magaalaa kijibumaan keessaa yaa'anii dabran ufi ammoo ta'enna harkatumtiif maal ummanni akkanatti biyya diigu obbo maal ummanni akkanatti kijibu subhaana hayyulla kijibni haddii qaba akkatti kijiba qaba haga amma raayyaan kenna afi maalii godhe isinii haa galu Oromoon asliin Oromoon shokolaataan ta'in Oromoon asliin isinii haa galu egaa yoo naa achi Abiyoot Itoophiyaa yoo hin bulchu kalas kuyyoo isinitti manbadii qaba Abiyoot hin bulchu dagaa bineensota arrabaan nu fixe dagaa Abiyoot kaasaayee ni ka'a ni ka'a ani waan Instagramatti ta'e tokkottu jira ijoolleen Jimma keessatti dhalattan parsantii dhibbarraa harki 90 arrabni saba Oromoo arrabsu isin keessaa bahe dhagaa isin hima takkattiin ani isinii dhaamu in abbaa feetan arrabsa abbaa feetan waan feetan jedhaani walaakin abbaa Jifaarii fi Abiyoot Kaasaayee wal bira keettanii suuraa waa irratti hin barreessinaa taarika abbaa Jifaar hin balleessinaa taarika abbaa Jifaar hin barreessinaa wayita isin akkanatti walitti qabdanii suuraa wannaa jettan taarika isinirraa barreeffama ida abbaan Jifaarillee namni hin beekne taarika Abiyyi dalagu kana dalagaa jedhee taarika abbaa Jifaar barreessaa yoo inni gara malee barreesse hin aarinaa booda eega walitti qabdanii dalaytan eega abbaan Jifaar nama ajjeesisiisa nama gudeechisiisa abbaan Jifaar biyya diigaa biyya ijaara malee nama biyya diigu fuutanii suuraa walitti rakkabdanii jennaan qadiyyaa abbaa Jifaarillee isintu balleesse bor taariikni kitaabni fakkii Abiyyitti yoo irraa bahe hin aarinaa isintu walitti maxxansee walitti oofaa jira taariikni kitaaba Abiyyi bawweedha warri Abiyyii fi abbaa Jifaar walitti qabdanii deemtan kitaaba akka tokkottu irraa baya eegasii ammoo seeraan isin gaafata waan isin walitti maxxansitaniif ni himtan ولكن واكنا فهمتني من ربي تقول سموك سنكنا سبحان حي الله أكا إتي سنكلك كان بني آدم تقو سنكلك من ربي العالم غري كيسن وانا حمي ستو جرا كمالي يجمالي جرا بل عربني إنسي الربامتي سبحان الله هاتيتي أبيتي برسنتي دي برا حركة سقلتما والله waan isin mangisti mootummaa kanarraa argattaniin beeku way taarika keessan fokkiftanii jirtan ummanni shawaa mootummaa kana ni qarqaara waliin ka'e baay'inaan jechuudha hoggantoonni ummata shawaati waliin dhaabata walaakin parsantii dhibbarraa harki lama sin arrabsu isinummaan koma argattanii nama bira tartanii haadha namaa abbaa namaa lafarraa dhabamsiiftaniif osoo mootummaan kunuu isinii bulchee jimmoomu maanu sinima dhagaa saraaha jajjidan isinima gandummaa keessan gadi dhugaa areenetti egaa isinii bulchee xiqqoo rahmata isinii qaba masjidatti du'aayin ka godhamuuf abiyyi nu bira jira taqaariira kodda uf biraa qabaan kulli shay warri wazii islaamaa godhatanii sheeka islaamaa fakkaatanii halkan galgala guyyaa badhee maratti du'aayii mootummaa kanaa gootan kulli taqaariira harkaa qaba wallahi summa wallahi harkaa qaba kulli shay sheekotii biyya tamittu mootummaa kana wajjiin dhaabatee ganamaa galgala akka lola tabuukitti isaa du'aayii godhaa kulli na bira jira ولكن كل لا يمكن وان سنرا نما دعوة سرا قولوا عالم بودا كتكا واي بيان دبتين واي موتومي اما موتوما كنام بدوماتين هي دي ما في ونداهم كل النبي جيران والله نبي جيران ولكن ان دبتو غويا دبتو تجيران دفا غويا ظالمكم سيفتنين مرة ظالم رت دعوة رت غوتن نمني موتوما كان قرقاو
parsantii dhibbarraa harki 35 ummata islaamaati. Parsantii dhibbarraa harki 35 ummata islaamaati. As keessatti ulamaa akkamtu jira nama mootummaa kana qarqaaru. Walaakin waliin diigamtan biduuni shakki walaa raybi. Namaan gabroomnu namaallee bootaan kenninu waliin diigamtan kun biduuni shakki. Wayta sanoo eenyu du'aayii gootanii isin laallate inni yoo isin du'aayii gootan wannama keessan ol baafna. Wayta san qofa ol baafna amma ol hin baafnu. Yoo isin waan rabbii mootummaa amma haaraya dhufaa jiru kana dubbattan ciggoonee isinitti ol baafna. Akka isin afyaal keessan shayneerattanii jajjidan teettanii jaartii teessan wajjin qofa qaawaa dhuyda yoo isin hin godhin nu namaa miti. Warri har'a dhiiga ummata Oromootiin dhiiga ummata Itoophiyaa tiin daldaalu amantaa fakkeessee garuu bismillahir rahmaanir rahiim jedhee salawaata rasuulaa jala qabee mootummaa zaalima kana warri du'aayin irratti kadhataa baatan kulli bakka ati daawaa gootutti viidiyoo makee ol baafna sagaleete bas intaa qadiyyaan keelle forjit bas qadiyyaan kee forjita wanni rasuulaa fi qur'aana rabbiitiin namni shawwadamuuf yoona achi injuru saraaha dubbanna isinii galaami haasoo idan haasoo kun akkaan isinii gala akkaan isinii gala mootummaan kun mootummaa mujrima mootummaa ajjeesaa mootummaa zaalima mootummaa faasiqa warri isa wajjin dhaabatullee isuma عالم في هاتو ظالم إني مجرمة فاسقة أفانين اللي يو إسكار كاري أبين يعني اللي إسكار كارا جد يو كاسي فك ما إسات فرقين كمان كتاب الشيطان نقرأ إجرا عالم الشيطان وني رسولا في ربي نجدنين جريونا أشي كاريني ربي في رسول ملك آمتي ربي في رسول لا ذكر آمتي ربي في رسول وري أمانتا إسلاماتي نجدا أنا وان دبت أفكا بدبي كنا والله واتو قد باسي نقولا أمانتا ربي تنجدا نسين قرآن نجدا نسين حديث رسولات نجدا شوكولاتات أنت قاسنيمنا جيدا موتم من كيوكو فنكفا جارو هنسات لمتن دعوة فولكاتني وادبنان اسم بلا دعوة سجل الفيديو كن جيدا بيكا ورا حلقني يقول يا ليلي موتم ما كان أقول جيدا نبرة جلسة يوم موتم من جراي سنياته ننومي الجنة ننزل لهم الجنة نبيتين نتيجة جنة نافتني نكن الجنة إيجا كنا غرغر الجنة جرى جبهة مالولا ليجعله وتدير هل كربي أصونا ما درر متاتر ورا ربي درر رجل رايسين دعاء تيسن ولفورم ولكن أمو يا ربي جتن تتني إيسا قبروني ربي هكذا إيسا بوتا كنا بوكنا نما قبروني ربي وري حقيقة وري أقاد بتو هكذا تربي قد إلابته اسم مالتو أجت اسمك اسم هكذا اسم الرأول اندم تدعاين تيسن بيتين ننقان نقول إجادة ورانا نتكرا تابو ورانا دبرتي وديدي دبرتي الفقر عباسو ها؟ إجا سنيما مراتني مراجو باتني نقرب ستني نقرب سو باتني نجالتني نجالت شوباتني أسين اسم دنيا أسين سيانا كل كيسن أمتوتا سنة كوما ميكرا إيمانو غرغر سنة كوما ميكرا أمانتا إسلام هركتك أبتة وان إسلام نكيس جروتا كم بيت جرو أفي أوفتي أفي أوغانا أفي نجد جرو أفي أوفتشو وفي أوغانا إسلامات وفي نجر وفي جروم وفي أوفت وان إسلام نكيس جرو تككم أنكب ساكولوجينا كان يكون هندتو جيجيرا موديل سترون بأم أعينكم جتي سنين أرجتان سنين كلامتي حواسني أورومو بكا جرتن هندت بيكيس جرتن على اللي كجرتن جتشول ورمما كيس جرتن يسي ورمما تيدرانو ورمما ربي العالم كلاكه mootummaan ni deemti eega isin dabartee jette hadafni keessan guddaan fudhattan marii miti
قدام أما كتجري جراني أسيلال لبلاد يعني أشي مالي تجرين تكنا نبيك أنا من نبيك أن تجري في أني مالك كتاني جيدا نبيك جيدا نبيك أنا ويتلال ويتتجرين بلشتو أبان دولا فعديمتم بيتني جيدا بيتن ورموني بيتن ورا أماما أديتي في ورا أماما ديمتو أبا دولا كيبلا ورا أماما أديتي لل ورا أماما ونا أبا دولا كيبلا ويتسن اللي أبا دولا أكنا فنيان سينيرو جتكا زيارات الأين بكجر رتي كونكولات عمر اتبتاني مليون أنتكنا ورا أماما أديتي في ونادي جيدا بينا جيدا ويتكابسو أمة أورومو OMN جوار هجن برسنتي دي برا حركي لما هنجر وري أماما أدي في أماما قراجة ويتاندوب بدوكان ربي عالم أرجع عالم لله نبيتي أورومون أصلي تكوش اللف مالي جنة موتوما ولي تنانا كجر إيجا موتوما ولي سنة كمي OMN على نكر كار جنانين أنكنا كيسنا نكينا جنا إيجا أمو جوار بيجي بلسون تيغلتي وري سلفي غالجر وري ميديان الدنيا رادوبة اللجر وابايت تجرى وري دين اندال دالو اللي سن إيمان تحمني سن إن تلامني أمانا ربي تندال دالو انتنتو سموتي سمالي أما يوناج إسني كلامي موتمان ظالم نكون يرو دامي مالتو أكد فبودا تا إيغا تا إيغا وري منجستي من أفه جبر وفتاو تا إيغا موتم من أفه ربي قد تجبر وفتاو تا أتما إيغا يسن جبرتين فقو سنين رانجر تجبروا ما يسن نمن رفنا جبروا خلاص منجستي جبروا كل شيء جبروا أكنت تندفني أمانتان إسلام أكنا لمي تكرر كنا نيل نجرو عالم كيسا ورا ربي قد تنما جبر وباي عمل لين جبرتني من جستي كانت ترى نوتا أجتني أمو لا يمكن ما يمكن جيدا نسني هاجلو وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته